Hojiin misoomaa qarqara laggeenii hojjetame balfa magaalattii keessa ture guutummaan jijjiiruun Finfinnee miidhagsuu irra darbee guddina diinagdee hawaasummaa fi turizimii keessatti qooda olaanaa baachaa jira. Kana malees misoomni magaalattii keessatti hojjetamaa jiru lammiilee hedduuf carraa hojii uumaa jiraachuus jiraattonni ragaa ba'aniiru. Dhiyeenya kana kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin eebbifamee hojii kan eegale misoomni qarqara laggeenii kutaa magaalaa Lammii Kuraa bakka duraan balfi itti gatamaa turee fi yakki itti raawwatamaa ture yeroo har'aa misoomuun naannicha hawwataa taasisuu jiraattonni himaniiru. Nama tajjeesuu laga kanarratti waa meeqa wanjalii irratti hojjetu qoshashaa bichaadha dhugaadha qoshashaa bichaadha sun hunduarra lagarratti fuula kee gaddeeyiftee taa'uun keetu wanna guddaadha qoshashaa sun ka'e በአጠገቡ ራሱ ስታልፊ በጣም የሚያስጠላ የሌባ መሸሸጊያ karaa kana gaafa darbinu kan nama jibbisiisuu fi iddoo hattuu saamtuun walitti qabame iddoo balfatti gatan bosona ture magaalaa keessayyuun fakkaatu iddoo biraa iddoo balfitti gatamu fakkaata xiqquma galgaloofnaan asirraan darbuun waan yaadamu miti hattuun si saama yoo barbaadan nama ajjeesanii asitti gatu amma gaafa laaltu iddoo sanatu akkana fakkaatee si jechisiisa dargaggoonni hedduun hannaaf asitti gurmaa'anii taa'u eenyuyyuu haa ta'u eenyuun saamuu qofaadha. Waan meeqas keessa dalagamaa ture namaan ajjeefamaa namaan dhahamaa asiin duraan waan hin taane dalagamaa ture. Caakkaadhaa fi baay'ee durii shiftaarni kan keessa jiraatu jechuudha. Asiin ajaan isaallee nama dabarsu bishaan kun walitti qabame. Asiin ijoolleen hangii godhan tokko asirra taa'anii mobaayilii gurra namaarraa guuraa turan nan beeka jechuudha. Poolisii dabalatee hin danda'aman ture. Poolisiin illee barbaadanii amma argachuu dhaban ture. Hojiin misoomaa hojjetame kun naannoo miidhagsuu irra darbee carraa hojii bal'aa isaaniif uumuun galii argachaa jiraachuus jiraattonni eeraniiru. ከማሳመርም አንፃር የመልካም አስተዳደር እንትኑ ላይ miidhagsuu irra darbee haalli nageenyaa naannoo kanaa tasgabbaa'uun waan guddaadha amma bareedee iddoo bashannanaa fi aara galfiiteera dhugaa dubbachuuf hojii misoomaa magaalaa keessatti hojjetaman keessaa misoomni qarqara lageenii karaa baay'ee bu'aa qaba tokko magaalaa balfaa fi foolii badaarraa bilisa taasisu magaalaa bareechuu namoota hedduuf immoo carraa hojii uumuun madda galii ta'u keessattuu dubartoota hedduuf fakkeenyaaf iddoo makkanaa keessa dubartoota hedduutu carraa hojii argate dargaggoonni kanaan dura iddoo kanatti hannaaf saamicha gaggeessaa turan har'a hojii argatanii tasgabbaa'anii hojjechuun of jijjiiraa jiru jireenya namaa jijjiiruun waan salphaa miti keessattuu kan dargaggoota. Har'a garuu bootaan kun deebii akkasitti bareedee akkasittiin baqa magariisa ta'e bootaan bareeduu irra darbee namoota hojii hin qabneef namoota hojii malee jiraachaa jiranii fi fakkeenya ta'ee fi hojii bansiisee akka isaan lubbuudhaan jiraachuu darbanii nama jiraachisan gochuutti jira jechuudha. እንኳን nama ija qabu namni ija hin qabne kana laalee masakkaraa si odummanaa illee nyaacha dhabdee gaala teechee dassi jedha ababaa keessa teessa ganama wakaate kana laalta galgaloo kana laalta kanarra maal barbaadda waan barbaadda ilmoon namaa kanarra waan barbaadda ijoollee keenya irratti kan argine warri durii homaa wanna tokko argine qabalee nuti asaaddasa malee nullee qorqorroo tokko nu lawwatan duraan amma kan argine gaalamii kan argine kana keessa nutsuu kana keessa teenye kutaa magaalaa Lammii Kuraatti itti gaafatamaan waajjira diizaayinii fi ijaarsaa obbo Tasfaayee Ayyaanaa piroojeektichi lafa heektaara 13 irra kan qubatee fi aadaa hojii jijjiirameen ji'oota muraasa keessatti xumuramuun kan eebbifame ta'uu dubbatanii kaaffeewwan dabalatee iddoowwan bashannanaa hedduu kan of keessaa qabu ta'uu seeraniiru. Iddoon kun Lammii Kuraa aanaa iddoo nama jiru aanaa 5dha. Karaa ol immoo aanaa 10dha. Lafa heektaara 18 irratti kan qubatedha. Piroojeektii kana yoo xiqqaate naannoo ji'a 3 walakkaatti kan xumurame. Piroojeektii kana fakkaatu heektaara 18 irra kan ijaarame. Paarkiin lagarraa smaart kan fakkaatu waan hunda kan of keessaa qabu. Guyyaa 7 sa'aatii 24 hojjetamee ture. Kanarra kan ga'e keessattuu hooggansi kutaa magaalaa keenyaa ogeeyyii maandisoonni hundumtiyyuu kontiraaktara dabalatee halkanii guyyaa otoo hin dadhabiin namni hundi divootli kan hojjetaa turee fi baay'ee kan nama gammachiisu namni hundi hojiin kun na laallata uummata jijjiiruun waliigala dirqamadha jedheetudha kan amanameetti seenamedha. Hojii dhabaa 1600 ol kan as keessatti simatee kaaffeewwan irratti hojiiwwan adda addaa irratti hirmaachuu kan danda'uutii fi hojii bal'aantu kan hojjetamedha.